Yaanu liana nubasa misanu basa misanu bas kurmagana kaja barfata kad. Asmar kafune kabjamtoota fi daawwattoota Free 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha jirtu jajjabaatu sin jecha sagantaan waliin bohaartii afaan Oromoo jechuudha akkuma tokkotti jira har'as immoo nama tokko siniif qabadee dhufee jira nama sanatti sin dabarsuun dura akkuma beekamu namootni chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe gochuun faana taa hordofaa viidiyoo keenya kana hamma dhumaanuuf daawwadhaa sin jenna namoonni duraan jirtan like gochuudhaan jajjabeessaa sin jira har'a nam tokko sin qabadee dhufee jira namni sun eenyu yoo jettan Immuu Taamiruu jedhamti intala sabboontuu uffata aadaatiin babbareeddee jechuudha social media kanarratti beektanii gaafiilee gaafatamte guutuu isaa jechuudha ofitti amanamummaadhaan kan isin deebiste guutuu isaa isin agarsiisa kanaaf viidiyoo isin argite guutuu isaa wajjiniin react irratti goona kanaaf gara Immuu ta'e isin dabarsaa Immuu baga nagaan dhufte nooruu Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Free 24 har'a keessummaa ta'ee gaaffii gaafatameef deebii kennuuf asitti argameetan jira hanga xumura qophii keenyaatti akka nu faana turtan kabajaanan isin gaafadha egaa warrootni maamila yookiin maatii Free 24 hin ta'in subscribe gochuun akka maatii taatan kabajaanan isin gaafadha warrootni maamila yookiin maatii taatanii jirtan immoo video kana like comment share gochuun sabambooniin akka jajjabeessitan kabajaanan isin gaafadha sabamboon waan afeerteef guddaa galatoomi egaa gara gaaffii keenyaatti yommuu darbu gaaffii tokkoffaan immuun eenyu eessatti dhalattee guddattee kan jedhudha egaa immuun anumadha bakkan itti dhaladhee guddadhe godina Qallam Wallaggaa aanaa Anfilloo magaalaa Muggiitti achumattan dhaladhee guddadhe barnoota koo hanga kutaa 9tti eegan baradhe gara Finfinnee deemuun barnoota koo sadarkaa lammaffaa ergan xumureen biyyaa ba'e amma Ijipti Kaayiroon jiraadhaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan fiilmii yookiin diraamaa ilaaltee gaddite boossanii qabdaa'ee jedha. Eeyyee dhugaa dubbachuuf fiilmii hedduu ilaalee gaddee booyinan beeka garuu fiilmii afaan Oromoon hojjetame keessaa fiilmii Eelaa yemmuu hin dagadhu fiilmii baay'ee na gaddisiise keessaa Eelaan tokkodha jechuudha. Tole gaaffii sadaffaarra geenyee jirra. Gaaffii sadaffaan obboleessa keef abbaa manaa kee keessaa nama tokko filadhu yoo jedhamte eenyuun filattaa jedha. Kun xiqqoo hin ulfaata garuu an obboleessa koon filadha. Gaaffii afuraffaan gola seentee yommuu nyaata hojjettu wanti addaa maaltu sitti dhaga'amaa kan jedhudha. Gola seenee yommuu nyaata hojjedhu wanti addaa wanti natti dhaga'amu hin jiru. Tarii yoon beela qabaadhe ituu dafee bishaate ituu dafee nyaadhe wanti jedhamu natti dhaga'ama kan kanan dhaanaaf wanti addaa wanti natti dhaga'amu hin jiru. Egaa gaaffii shanaffaarra ga'een jira. Gaaffii shanaffaan obboleettii keef abbaa manaa kee keessaa nama tokko filadhu yoo jedhamte eenyuun filattaa jedha. Egaa gaaffii sadaffaa wajjin wal fakkaata. Kanaaf iyyuu ammas obboleettii koon filadhaa jechuudha. Tole gaaffii ja'affaarra ga'eetan jira. Gaaffii ja'affaan osoo ati abbaa manaa qabdu namni biraan jaalala keen qabame yoon si dhabe ofan ajjeesa yoo jedhe maal gootaa? Dubbiin dubbii lubbuutii jedha. Kun xiqqoo ulfaataadha. Maaliif an sababa kun namni kamiyyuu lubbuusaa akka dhabu hin fedhu. Egaa nama na jaallate kana akka inni yaada isaa jijjiiru akka inni qalbii isaa jijjiiru amma hin dandeenye nan gorsa bukkee nan dhaabbadha. Garuu immoo sababa inni of hin ajjeesa jedhe qofaaf abbaa manaa koo dhiisee naman hin jaallanne wajjin hin ta'u yookiin hin jiraadhu jechuudha. Tole gaaffii torbaffaarra ga'eetan jira. Gaaffii torbaffaan karaa meeseejii yookiin karaa chaatii
jaalalli siif dhufeenii beekaa atoo kan tole jetti fudhattanii qabdaa'ii jedha. Eeyyeen karaa meeseejii yookiin karaa chaatii gaaffiin jaalalaa naaf dhufeenii beekaa anis tole kanan jedhee jira jechuudha. Gaaffii 8ffaan wanta namni biraan hojjetetti qaanfattee yookiin yeelloftee ni beektaa'ii jedha. Egaa namni tokko waan nama qaanfachiisu yookiin nama saalfachiisu yoo hojjete ofuma isaan qaana'uu yookiin saalfachuu qaba malee namni biraan iddoo isaa qaanfachuu qaba jedhee sababan hin yaadneef wanta namni biraan hojjetetti qaanfadhee yookiin saalfadhee hin beeku. Tole hordoftoota Free Show 24 egaa gaaffii 9ffaarra geetan jira. Gaaffii 9ffaan mana dhugaan dukkana cufamee jiru bantee seenuu moo mana sobaan banamee ifee jiru keessa jiraachuu feetaa jedha. Kun gaaffii namatti toludha. Egaa dhugaan iyyuu anaaf ifadha. Manni sun dukkanaa'ee yoo jiraate iyyuu mana dhugaati taanaan anaaf dhugaan sun iyyuu akka ifaati. Kanaaf iyyuu mana dukkanaa dhugaan cufamee jiruun filadhaa jechuudha. Tole gaaffii 10ffaarra geenyee jirra. Gaaffii 10ffaan sooshaal miidiyaa kanarraa nama hedduu jibbitu dhiira keessaa tokko dubara keessaa tokko jedha. Egaa sooshaal miidiyaa yemmuun fayyadamu naman personaalii jaalladhu yookiin naman jibbu hin jiru. Maaliif wanta namni share godhu yookiin wanta namni post godhuun hordofa malee personaalii nama jibbeellee hin beeku. Gaaffii 11ffaan yemmuu biyyaa baatu waan si mudate yoo jiraate nuuf himi jedha. Egaa yemmuun biyyaa ba'etti wanti hundumtuu anaaf haaraadha. Biyyillee waan baay'eetu naaf haaraa ture. Garuu akka carraa ta'ee kan asitti na simatan ijoollee naannoo kooti. Ijoolleen hiriyoota koo waan turaniif amma kanatti wanti addaa wanta har'a yaadadhu wanti na mudate hin jiru. Jireenya keessatti waan baay'ee nama mudata. Garuu wanta har'a yaadadhee dubbadhu hin jiru jechuudha. Gaaffii 12ffaan ati maatii keef nama meeqaffaadha? Wanti sin gammachiisne hoonii jiraayee jedha. Egaa an maatii koof mucaa 5ffaati. 5ffaarratti dhaladhe. Wanti nan gammachiisne yookiin wanti na gaddisiisu yoo jiraate immoo wantoota biyya keenya keessatti ta'aa jiran, wantoota uummata keenya irratti ta'aa jiran, wantoota baay'eetu na gaddisiisu, gammachuu kan naaf hin laanne sanadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota Free Show 24 gaaffiin koo kanuma irratti xumura. Anis amman danda'e deebii kennuuf yaaleetan jira. Egaa waan na wajjin turtaniif guddaa galatoomaa. Sabaan boon qophii kan biraan qophii addaan walitti deebina jedheen abdii qaba. Atis jajjabaadhu nutis si faana jirra. Egaa warrooti maamila yookiin maatii hin ta'in ammas subscribe akka gootan sabaan booniin akka jajjabeessitan kabajaanan isin gaafadha. Warrootni maatii taatanii jirtan immoo viidiyoo kana like, comment, share gochuun akka jajjabeessitaniin kabajaan isin gaafadha. Guddaa galatooma nagaan naaf tura.